akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii torban keessan akkam ture torban bareedaa haala bareedaadhaan gara mana barnootaatti deddeebitanii barnoota keessan hordofaa gorsa maatii fi barsiisaa keessanii fudhattanii hojiirra oolchaa turtanidha miti akkas goonaan baay'ee gaariidha. Ijoollee torban darbee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin qophiilee isin barsiisanii fi isin bohaarsan hedduu daawwachaa turtan keessaa qophiin Oromiyaa isa tokko. Egaa torban darbee qophii Oromiyaatiin fardeen daggala keessa jiraatan akka jiran isaanis godina Harargee Bahaa aanaa Gursum gaara Gundoo gubbaa akka jiraatan egaa Oromiyaa keessa fardeen namatti madaqanii nama tajaajilaa jiraataniin alatti fardeen namarraa adda ba'anii bineensota bosonaa wajjiniin hariiroo uummatanii jiraatanillee akka jiran dacheen Oromiyaas dachee uumama kamiifuu akka fedhii isaatti simattee qananiidhaan jiraachistu ta'uu ishee qophii Oromiyaa keenya kan torbee darbee daawwattanirraa akka hubattan shakkii hin qabnu. Maarree gataleewwan abdii addunyaa abdii boruu isin waa'ee Oromiyaa barachuudhaaf hawwii guddaa qabdu mitiire deebiin keessan eeyyanii akka ta'e homaa mamii hin qabnu ijoollee maarree qabeenyawwan uumamaa fi namtolchee Oromiyaan qabduun wal baruuf ammoo qophii Oromiyaa qophii karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif darbu daawwadhaati wantoota nuti isinitti himnus qalbiidhaan qabadhaa Oromiyaadhaan wal baraa isiniin jenna. Egaan ijoollee qabeenyawwan hedduu Oromiyaan qabdu kan uumamaa fi namtolchee hedduu jiran keessaa har'aaf qabeenya dachee Oromiyaa irraa biqilee Oromiyaaf ta'ee Oromiyaa biras darbee biyyaaf ta'ee biyya bira darbees biyya alaatti gurguramee qarshii guddaan irraa argamu kan uummanni Oromoo nagaatti aansee waamuu fi itti dhiyeenyaan itti fayyadamee jiraatu qabeenya dachee Oromiyaa irraa argame tokkoon wal isin barsiisuuf jennaati isin mee tilmaamaa waa'ee maaliiti laata? Ijoollee Oromoon barii obboroo irribaa yoo ka'u nagaa bultee akkamii jedhee nagaa wal gaafata kanatti aansuudhaanis ganamaan waaqa uumaa nagaan na bulchitee jedhee buna dachee isaarraa argamee danfisee akkatti ollaan bulee fi akkatti naannoo jiru waliyyaafata egaa buna dhuguus duras waaqa nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchii hamaafamtuu nurraa qabii biyya keenya biyya nagaa kan jaalalaa kan araaraa kan hojjennetti milkoofnu nuuf godhii jedhee buna dhuguun dura kadhata yoo bunni dhugamuuf jedhes uummanni Oromoo ollaa waamee kottaa buna dhugaa yoo jedhu hawwii fi gammachuu guddaadhaan kan waamames gara manaa bunni danfeetti imaluudhaan akkatti bule akkatti ollaan jiru waliin mari'achuuf waan ta'eef hawwii guddaadhaan eeggata kanaafuu qabeenyi dachee Oromiyaa irraa biqilee uummata Oromoo bira darbee akka addunyaattuu barbaadamaa ta'e bunadha. Egaa weellisaan qabsaa'aan mirga dhala namaa artist Hacaaluu Hundeessaa waa'ee bunaa bakka argama isaatti yaadan nu imalchiisee yeroo weellisu yaa kattaamu dhugaa coocii argama bunaa uummanni kee martuu nadhii dammaat una aggaaroo jechaa weellise.
maarree akka seenaaf ragaan garaagaraa addeessutti bakki argama bunaa naannoo Oromiyaa Aggaaroo ta'uusaa achis naannoo Cooceetti akka argame ragaa guddaa tu'eera. Kanumaafuu dacheen Oromiyaa albuudawwan hedduu dabalatee madda bunaa madda nagaaf jaalalaatii yoo jenne jechama miti ragaa waan jiruuf. Ijoollee waa'ee qabeenyummaa buna dachee Oromiyaatiin waan qindeeffanne osoo hin darbiin dura maqaan bunaa jedhu biqilaa faayidaa qabeessa kanaaf maalirraa ka'ee moggaafame kan jedhu qorannoon adda baasee sababa kanaaf biqilaa kanaaf buna maqaan jedhu kennameefi kan jedhu hanga ammaatti qorannoon sababa moggaasa maqaasaa irratti xiyyeeffate hin jiru. Ta'us garuu dacheen Oromiyaa uumamumaanuu dachee badhaatu waan taateef albuudota gatii jabeessa adda addaa dabalatee biqilaan bunaa qabeenyaa Oromiyaa keessaa maddee addunyaafuu qaqqabu ta'uusaaf ammoo ragaa hedduutu jira. Egaa bunni mallattoo nagaa ayyaantummaa fi maddatti bakka itti wal ga'anii akka itti walaniif bulan mari'atan yoo rakkoon jiraates waltajjiitti furmaanni kennamu affeerraa kabajaa uummanni Oromoo wal affeeruun waa'ee naannoo isaa waan biyyatti jiru mari'atudha. Ijoollee mee isinuu yoo daandii maatii keessa wajjin imaltan namni daandiitti isin argee akkam jirtu nagaa jirtu jedhee erga isin nagaa isin gaafatee booda goraa buna dhugaa yookaan ammoo nooraa buna dhugaa jedhee maatii keessa yeroo isin simatu dhageessanii beektu miti. Egaa affeerraa kamiyyuu namaaf gochuuf uummanni Oromoo gori buna dhugii jedhee bunaan dabaalee dhangaa hedduu namaaf dhiyeessa. Kunis bunni mallattoo nageenyaaf jaalalaa ta'uusaaf ragaadha. Ijoollee uummata Oromoof ammoo biqilaan kamuu safuuf kabajaa qaba. Biqilaa biras kutee uummanni Oromoo ilbiisa xixiqqoo ijaan hin mul'annellee akka barbaadetti hin bu'u. Akkas ta'eeyyuu bunni ammoo uummata Oromoof mallattoo nagaaf jaalalaati. Kun akkamittiin ta'ee kan jettan yoo ta'e uummanni Oromoo akkuma dura isiniif kaase buna dhaabii wal waamee yookaan wal affeeree uumaasaa kadhatee eebbifatee unachaa yookaan dhugaa ollaan bitaaf mirgaa biyyi abbaa fi ilmi xiqqaaf guddaan akkamitti akka bule erga wal gaafatee booda yoo nagaan jiraate waltajjiitti nageenya sanaaf gammachuu waliin qooddatan yoo wal dhabdeen jiraates bakka itti furmaanni kaa'amu buna danfisaniiti. Kanaafuu wal gorsanii wal qajeelchanii wal dhabdee jiruufis furmaata kaa'anii wal gorsanii wal eebbisanii gara dalagaasaatti namni kamiyyuu kan imalu erga bunni danfee araarri bu'ee booda. Kanaafuu uummata Oromoof bunni hariiroo yookaan hidhata jabaa qabu kan jennuufis kanumaafi. Ijoollee dacheen Oromiyaa bal'oodhaa godinaaleen Oromiyaas hedduudha. Godinaalee hedduu jiran keessaa bunni godina kamitti argama kan jettan yoo ta'e godinaaleedhuma Oromiyaan qabdu hankuma bal'ina dachee Oromiyaa irratti biqilaan bunaa bakka hedduu jira. Akka fakkeenyaatti isiniif kaasuuf godinaalee Wallaggaa afran. Kana jechuunis godina Wallagga Bahaa, godina Wallagga Lixaa, godina Qellem Wallaggaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Harargee Bahaa fi godina Harargee Dhiyaa, godina Baalee Bahaa fi Baalee Dhiyaa, godinaalee Shawaa afran akkasumas godina Booranaa fi Gujiitti illee bunni hedduminaan oomishama.
Kana qofaa miti. Hawaasni buna oomishee ofiin dhuguu mallattoo nagaa taasifachuun cinaatti biyya keessaa fi biyya alaatti gurguree madda galii qarshii guddaa irraa argatee jiruuf jireenya isaa kan gaggeeffatu buna oomisheeti. Ijoollee Oromiyaan qabeenya albuudaa fi warqeetiin uumamaan kan badhaate ta'uu isheerraa kan ka'e albuudawwan hedduun cinaatti bakka argama bunaas jedhamtee beekamti. Egaa weellisaanis weellusaan waloonis walaloosaan kan dhufee daawwates daawwannaa isaarraa Oromiyaan badhaatuudha kan jedhu ragaawwan kana hedduun argatee erga ijaan daawwates qalbeeffatee Oromiyaan badhaatuu ta'uu ishee mirkaneeffatee booda. Ijoollee egaa bunni dachee Oromiyaarraa biqilee argame kun addunyaafuu qaqqabee madda nagaa fi jaalalaa ta'uu bira darbee dhukkuboota hedduudhaaf illee akka namni dandamatuuf yookaan ammoo sababa fayyinaa ta'uusaa qorannooleen garaagaraa ni addeessu. Fakkeenya isiniif kaasuudhaaf bunni faayidaa maalii qabaa kan jettan yoo ta'e egaa dhugaatiiwwan dhalli namaa addunyaa kanarra jiru baay'inaan dhuguu keessaa bunni isa olaanaadha. Kana qofaa miti akka ragaan arganne addeessutti bunni dhugamuu kan eegale jaarraa 15ffaatii as akka ta'e qorannoon ni mul'isa. Akka qorannoowwan adda addaa agarsiisutti faayidaa buna dhuguun dhala namaaf qabu tokko dhukkuba sukkaaraa ittisuuf, inni lammaffaa dhukkuba onnee fi dhiiguu sammuu hir'isuudhaaf, sadaffaan ammoo dhukkuba narbii namarraa ittisuudhaaf, afraffaan dhibee kaanserii ittisuudhaaf, inni shanaffaan tiruun keenya fayyaa qabeessa akka ta'uuf, inni jahaffaaf inni olaanaan ammoo dhiphinni sammuu akka nurraa dhaabbatuuf yookaan ammoo sammuun keenya dadammaqaa yookaan si'oomaa ta'ee si'ataa ta'ee akka hojii kamittuu bobbaanuuf buna dhuguun faayidaa hedduu qaba. Odeeffannoo kanas kan arganne Healthline Medical Information irraa. Ijoollee egaa bunni faayidaa hedduu qabu kun kan hin argame ammas dachee badhaatuu dachee Oromiyaarraa ta'uunsaa immoo kan nama boonsudha. Ijoollee bunni faayidaa hedduu qabaatus akkuma argan yookaan ammoo yeroo hunda fayyadamuun garuu gaarii miti jedha qorannoon arganne. Fakkeenyaaf buna hammasaa guyyaa tokkotti baay'isanii dhuguun akkuma faayidaa garaagaraa qabu dhibeedhaaf illee nama saaxiluu danda'a jedha qorannoon keenya. Akka fakkeenyaatti buna hamma barbaadamu ol dhuguun dhiibbaa dhiigaallee namatti fiduu danda'a jedha qorannoon arganne. Ijoollee egaa buna dhuguun faayidaa kana erga qabaate bunni gurguramees madda galii ta'uu danda'a erga ta'e namuu qabeenya qaalii naannoo Oromiyaarraa madde kana kunuunfachuu fi gurgurees qarshii yookaan birrii irraa argachuudhaaf baay'inaan oomishuu fi kunuunsuu akka qabullee namni kamuu asumarraa hubachuu danda'a mitiire. Maarree isinis barattanii yoo goolabdan daldalaa yookaan ammoo qotee bulaa cimaa taatanii buna uumamaan jiruun cinatti ofii keessaniin oomishtanii yookaan dhaabdanii madda galii keessan guddifachuuf dandeessu jechuudha. Ijoollee egaa qophii Oromiyaa keenya har'aatiin qabeenya qaalii dachee Oromiyaarra jiru waa'ee bunaa simbiraan keenyarraa bunni dachee Oromiyaarraa madduusaa bunni biqilaa faayidaa qabeessaa fi gurgurameellee birrii guddaan irraa argamu biyya keessatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti illee madda galii biyyaa ta'uusaa kana qofaa miti. Uummata Oromoof ammoo bunni bakkatti kabajaa fi nagaa jaalalli lallabamu ta'uusaa uummanni Oromoo ammoo buna danfisee wal waamee dhangaa garaagaraa wal affeeraa bakkatti wal dhabdeellee hiiku ta'uusaa akka hubattan abdii qabna.
ijoollee nu daawwattanii qabeenya qaalii Oromiyaan qabduun wal baruu keessaniif galata qabdu. Ani Moonaa Naggasaati. Qophii Oromiyaa keenya kanarraaf qindeeffanne kanuma irratti xumurra. Torban qophii Oromiyaatiin mata duree biraa qindeeffannee deebina. Torban keessan torbanitti jabaattanii barnoota keessan hordoftan isiniif haa ta'u. Qophiileen karaa chaanaalii OBN gaammee isin bira qaqqaban itti fufu nagaan tura.